akauntii kana. Nasinaa jiraatanii akka fuula gurraacha sanii ibsitanii rabbi sinaa ibsu naaf galatoomaa. Uummanni keenyaaf siniin jechuun barbaada. Ulfaadhu galatoome reedii ati immoo birrii 10,000 sirratti hangachisiisaa birrii 10,000 harkatti kenniifishi yoo baankiin jiraate amma baasi deemaa baqqaasin birrii 10,000 harkatti baasii kenniif waan isin fayyadamtu sammuuna kana amma torbanadhaatti qusattee fayyadamtu 5,000 birrii 10,000 itti kenni qusattee fayyadamtu. Siifan ergaa ati deemi ATM'dhaanis uma barbaadeen baasii namaallee dabarsi 10,000 harkatti kenniif waan tiraanispoortii waan arge kana. Ciao bakka reedii koo deemaa bakka baadiyyaatti galu nagaatti gala. Eshi Marcos maal jaalatee? Bakka fakkiin qabu jechuun gaba akauntii kana gammatan sana gaaf sanaatti waama tokko nama akka sirriitti irratti hirmaatuu fi gammachuu kana keessaan dhabina. Akauntii kana fudhadhaatii hundi keessa waan dandeessan galchaa fi jechuu barbaannaa kanuma dhaamsi qo'an biraa miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhaa. Foloo godhaa kan nuralillee hiriyaa kooti. Maashaallah obboleessa kooti foloo godhaa hundayyuu foloo godhaa manallee foloo godhaa. Dubbadhaa. Assalamu alaikum akkam jirtu warri nama 8,900 jirtu. Nuuralii kana mallattoo idoo maqaa isaa fuuldura jiru balleessaa guutummaa guutuu kontentii haaraadhaan dhufe hojii ajaa'ibaa hojjechaa jira. TikTok isaa laalaa mallattoo idoo maqaa isaa fuuldura jiru balleessaa nama gasteera jiru hundasaa follow godhaa hundumaa. Hundumti keessan nu galatooma ulfaadhaa. Gamanumaan immoo Nuuriin follow gochaatuma viidiyoo suuraa kana yoo argaa jiraattanii faamii jedhama. TikTok irratti baay'een keessan beektu. TikTokara koomedii jabduudha. Biyyaan badee maatiin baay'ee rakkoo keessa jiru. Namni faamii beektan bakka beektanitti odeeffannoo kennaa fi maatiidha yookaan qabaanii of biratti ka'aa waan qabu hunda gatee badeera jedhanii. So faamii kana barbaadaa warri agartan immoo odeeffannoo isaa nutti maasiniin jechuun barbaada. Suuraa isaa argaa jirtu faamii mucaa TikTokarii beekamaadha. Barbaadaani please. Amma namni bilbilee natti hima waan ta'eef gara Liibiyaatiin biyyaa baha jedhee dubbataa ture waan ta'eef faamii warra agartan nu qabaasiniin jechuun barbaada. Galatooma Nuuraalii mallattoo idoo maqaa isaa fuuldura jiru balleessaa. Nuuraalii kan ayyoo keenya bukkee jiru sana. Faamii kanan beektu baay'een keessanii iskiriinshotii godhaa barbaadaanii badee barbaadamaa jira waan ta'eef. Kan dakka dubbachuu barbaadde kan dakka dubbadhaan nan dubbatan. Galatoomii baay'ee isinuma galatoomsachuudhaa fi wallaahi waan gaarii hojjettanii rabbi jazaa keessan jannataan isinii kaffalu hunda keessaniifu waa'ee baay'ee nama boonsuudha. Alhamdulillah kan argu kootti baay'ee gammadeera wallaahi nan boo'eesi nan gammadees gaafa jalqabaas nan boo'e ammoo nan boo'ees nan gammadees alhamdulillah rabbi sina jabeessu jabaadhaa rabbi tokko sina godhu. Alhamdulillah rabbil alamin kan argu kootti baay'ee gammadeera kanuma jechuuf galatooma. Ayyee jazakallahu khairan. Namni biraa namni yaada qabdanu jirtu. Yaadii amma dhufe yaadni guddaan tokko mana kana keessaati adara Maarqos kana follow godhaa 86,000 guuchisaati mana kana keessaa bakka baasu jedha amma koomee jalaa barreessaa jiru. Isuma kana follow godhaa Maarqosiin. Mee mallattoo ida'uu maqaa Maarqos fuuldura jiru balleessaa. Yalla. Qoy follow indaaqoo gurraachi sitti qalamee isi Maarqos. Dhugaa. Amma ndabuu bakka keessa ba'ee karachuu jalqabe takkaa follow na godhaa hin beeku bara nama. Garuu Entini ani yaanna qabu mere Muniira jirtaa? ani hin beeku waan isaa bara har'a follow na godhanii boruu mana irraa kaasu. Muniira. Abeet Me location iddoo jirtu na ergiti ka'ee nama sitti ergeetu masitumsiisa malee. maaliif belleen minaa xaffaa'uun
እሱም ደግሞ አልተናገረም። አዎ እንገሉ ሲፋራራ ኑራሊ ዱበታ Alexo abdiko nande mani dumarratti waa tokko dubbachuun barbaada galatoomaa dhugaa waaqayyo sinaa eebbisuun dhuma keessanii iyyuu baay'ee thankyoo jaalala haadha akkasitti mul'isuun waan salphaa miti kuni generation keenya keessatti illee waan guddaadha kan inni uumu akkasitti haadha keenyaaf birmachuun keenya galatoomaa siniin jechuun barbaada dhumarratti Alex yaada kaasee tokko qaba waa'ee bulchiinsa magaalaa Dalloo natti fakkaata Dalloo jiru natti fakkaata isaanii inni kun baay'ee irratti hojjetamuu qaba jedhee yaada harmeen keenya kuni lafa bituudhaaf fi waan tokko gochuudhaaf maallaqa isaanii baasuun qabanii ummati gargaareera waan ummati gargaare kana biratti immoo bulchiinsi magaalaa Dalloo suni yoo lafa kennee fi mana gaarii isaa ijaarrachuu danda'u jechuudha isa kana baay'ee irratti hojjechuu qabna ani ifama gala selam alqasil katin Alexis katte qaba ture waan jedhee faqqaba dhimma kana dhiisaa torbanadha kotta sigale afratti amma dubbatte shartatte chuu wayi yookiin immoo kanaafi jechuu wayi jira kanaaf sheemii bakkatti sigala asanko okay nagala ay akka yaada keetii malee akka yaada kee kanaani torban maal fayyada asirratti haasoftee yoo jettee karaa nu jalaa cufamu waan ta'eef torbanadhaa hooggantoota guddaa fideen faaraan sini galee sin barbaada gaafa sana torbanadhaa igala jedhee yaada kanuma jechuu barbaadeen ayyaayye achirratti ani waan dubbattaa achumaan fudhatama qaba si galee amri haasaan koo ayyaayye yaa si hubadeera ايش الفاده ونمت كيسنو يروقاي galatoom yaatillee obboleessa keenya galatoom ulfaadhu siyaadii rashi namoonni yaada bilchaataa qabdan namoonni waa amansiisuu dandeessan torbanadhaan barbaachifta sababni isaa torbanadhaa sooyyeenis mubaarakis hundi keessan suutumaanii haga eenyuta sidiif ilaala beektu torbanadha bulchiinsa magaalaa bulchiinsa gandaa galataaf waamaa jirra sinii galee haasaan koo sinii galu ashmuuriin haasaa qaayadaan koo as jala jiru ammayyuu galataaf waamaa jirra galata sana irratti waan dhiyeessuu barbaadan dhiyeessitu birriinis immoo gaafas darba maaliifan siniin jedhee maaliifan birrichi gaafa sana darba siniin jedhee isinii fagaluu haasaan koo warri isinii galuu torbanadha waan barbaadan itti kaasuu dandeessu bulchaa keenya waan danda'an isinii godhula amana isinii immoo kan nama xiqqoo gaggalchinaan abdiin hin bu'e nama daqiiqaa tokkoof hin galchaaniin Giftii koo kana booda isinii haasaan jira. Bakka Mube, thank you so much. Yeroo gaarii qabaadha. Iddoo koo nama gadi jaabata. Galatoomaa. Dhaggeeffadhaa amma. Marqos maa itti kadhanna fooloo jenneen bu'iin kaa guddatu. Baanaa fooloo nan godhan abbaa uummati dhiis fooloo nan godhu fooloo godhu gaafa namni kuma kudha lama jiru fooloo nan godhu. Sooyyaatillee galatoomii. Fooloo isaanii fudhatanii qilee asheen. Marqos meeqama jirma? Mube malati mal mube ni kan kaleessuma banatee kan Marqos kana garu hiriira nagaa kan kaleessuma banatee dhufee na bira darbee fooloo dhikkuma dhibba gala kaan na biruma darbe ani achuman ta'a maal akkam waansa Marqos anifatti wali abbaa dura dhibba galu Marqos. ay la ilaha borgana makaate kuma dhibba galtan waggaa lamaan afran guutu Mube maal taate kan Marqos kana afaan keessa qaqqabatteeti maal mucaa Kan Marqos moo? waaqee Akkaawuntii kee al tokko natti kenni nan guddisaa naan dide. Aariin qabaa. yeroo tokko akkaawuntii narkaan fuudhe garuu beeksisa hojjete akkas 2,000 wayii fooloo na godhanii bakka achumaan irraa kaaftan Bakka ispoortii sabaa deemera waan ta'eef isin hin jaalladhaa chawaa nagaatti yeroo gaarii qabaadhaa. Geemiin samiiraa borii. Hundi keessanuu. Geemiin samiiraa borii. Yeroo gaarii qabaadhaa. Wallaahi isa obii haadha kanaaf annisee. Geemiin samiiraa borii nafinaa hundi keessanii. bakka alatti qabadhu taa'e ka ijoolleen maal hojjeta taane sir Nama ol gaggalchaan indee wabi dubbat
Galatoma donisni gadhiisaa fayyaa ta'a hundi keessaniyyuu galata argate. Sooyyee hedduu galatoomi. Dhiyeenya si barrullee haala bareedduudhaan haala haadhummaatiin si barree nu ulfaadhu umurii nurratti dheeradhuu siin jenna nuti sirraa waa baranna. Rabbiin darajaa kee ol si haa fuudhu. Bakka yaaddee rabbiin ittiin si haa ga'u inshaallah. Oko. Akamat. Alex fayyaadhaati. Yoom viizaa na hojjettu na? Viizaa keessaanis bilbila maal addabaabaatti gaafa kanatti jira. Maal keessaan naa bilbilta? Amma damma sana dammichi jalqabeera. Biddeensaa yoo ta'e malee hin barbaadan. Wallahi biddeensaa jalqabeera. Birrii fidaame hojiitti deebina bal'aadha. Birrii hin samaati. Xuwwee keessatti walitti qabda jedhanii okkotee keessatti akka warra durii. Akkas yoo ta'e malee hin danda'amu. Siin bilbilaa bo'uutu hin jedhaa. Dhugaa biddeensaa daraa waaqayyo. Naa bilbili yeroo bil. Sinnagaa onni lamuu baala dhiisee hojjetu ispoortii. Innis boriitu borii gaamma kanumayyuu. Ispoortii jammarin jedhee bar. Lakki mubaarikis akka maddiina gaaroo kanumayyuu uummata kanaaf aarsaa kaffaleera. Intini hojjedheera jechuuf egaa achi asitti deebi'e. Alex. Isi egaa harmeessi bira jiran nama baay'eetu. Zimma dheeraa rakkata malee amma. Koye fiizikaaliin kun waan sirraa usmiti. Lala geema qabdi bor galgala geema qabdi wallahi irraa nafina. Cidha jechuun tokkoffaa isiinillee da'uu kaatii sagantaa akkasii walitti qabattee geemaa irraa nafina hundi keessan kan Itoophiyaa jirtan. Muniira. Naam. Amma dhuguma rabbii borciin kun sawunnatiin kun dhuguma tastakaakalaa jedhee rakkata. Geemaa jechuun Alex na dhagaa salkeemaa jechuun ajmaara deemsa sa'aatii makiinaan saa tokkooti yoo mubu'een kun qannasee lafa deemeen ajmaanii naqaan jedhan ol qabsiifne bar. Zimmetteen cinqamii waan as takaakalamu miti kana booda ol badee gabbadee raadii dhibbamaan agartu wallahi. Kan isaan jireenyi mudhiidhaa oli kun qophaan ati ta'e bar. Katamaa filaanii hin qabne fakkaatee akkasatti. Hayyee Mubaarak baalee galatoomi ulfaadhu. Akkuma kana inshaallah hundi keessanu warra Itoophiyaa jiru soo hin jedhin kan biyya eessaa jiru soo hin jedhin hundi keessan. Moobaayilii isa jedhamu faa qabaamna agartuu ati. Wal qabdanii akkanatti deemuu rabbi sin abarsiisu. Haqiiqatan namatti tolaadhi. Muniiraan hin jiraa? Yaa jirte. Naani. Wayyee lubbuu. Ma gurbaan nas takakkaru jettee ma arrabsita? Anchi naani uummata fooloo hojjechiisa uummanni kun fooloo hojjechiisa. ሰውነት ለመስተካከል ትንተስፋለ Muniira usme ጊዜ ተከ አሌክስ ነው ጅና ሶፊ ማን ጀታለ ከሳ ወሊና ሳው ማን ፎሎ አፍ አማ ዋን አብዲ ቀቡ ወይቲ አማ ቃምኒ ኩን ዋን ስራውዳ ቃ በርሜለ ቢሻን ጀላ ሀየተን ፈካ ሞርማ ከና ወሊ ወይኔ ወላሂ ላዚ አውዙ ቢላህ ወላሂ አንተኒ ማ ቀልቀሎ አሌክስ ፎሎና ቶልቺ ቀልቀሎ ደማ ሉቃ ቀልቀሎ ደምትነም ቀልቀሎ ምትሉቅ ሲምቤቱ ሉቃ እንደት ከመዳን ጊዜ ጌትና ቀንሳን ፎሎና ቶልቻ nama kana fooloo tolchaa kuma namaanga ሉቃና ዲዳ inni shamizii gurraatti haate osoo adii haate baay'ee bareedaa ture መቶ ኪሎ ምናምን ከጀምሷን አሁን እንግዲህ አንተ ልጅ ተነጥፊ አብዲ እትም ጋ ጓደኛ ከከት ሚዩቲ ራት ካፈተን ፍዴው ለትገሽቴ ዋነበዋት ኩምቤን ማለቱ ከሪሻላ ወርሰል ቢስና ሙአሰት እንዴ ከወራ ካስና ፉላ ከነ ሮቴ ነምኒ ወይ ገቴ ከራራ አርጌ ዋንን ከነ ወይ ነት ፈካታ አረክም ወይ ፉላን ካስኑ ጋ በከ ከበጀምቴት ከበጀሚ ታይ Follow yoo namni nama ol galchama naman godhu follow Alexi muyti qabadhaaleni Alexinii fi naaniin yoo gadimbo ofii fuddoodhaan nu beenu maal follow nu goosifta maamnu duuka deema namni ati fuula kana achirraa meessi mee kaameraa Alex
fuul chalaaluu dandeenya. Ay, siif gastii Bakkuma nuti gastii dhaqne anu wajjin dhaqu namni maal gastiin siif haaraadha waan ta'eef bishii sitti dheedhi. Alexin Tasgabaa innis gaafa jalqaba dhufnu akkuma kana turre. Alexin jaangaa isa lamaan gaa dafa. Mubeen eessa deema? Eessa deemta mubeen? Mubeen ispoortii hojjetaara. Yoom qaqqaba akka deemu? Maal jechuu barbaadanitti Nuurii fi Aleksiin yaanis manni Ilaal inni bukkee jiru yuutti kolfaan argitu as. Muudiitti qabataa ilaal. Maaltu si rakkisee dhaaniira? Wallahi. Wallahi Alex dhiisa. Mubeen ispoortii hojjetaara moo ergaa wayii deemaara? Yookiin dhagaara shabboobisu. Muniira akkam naguma? Qalbii mubeedhaa walitti nagaa fayyaa alhamdulillah. Alex follow naa deebisi akkaawuntiin kun inni guddaan hin jiru yaa jamaa ittiin laayivii galuu hin danda'u. Kanaaf iddoo kanas mul'ataa hin jiru. Hundi keessanuu naa deebisa irra sirra jirtanus isin. Isa guddaadhaan follow si godhe maalan argadhe? Mina ganya. Ummati ilaa waa tokko. Follow nama gubbaarra jiru godhaati oliin sin galchee follow taatuuni dafa. Gashiin bakka koo nama gashi Muniira bakka thank you. Alex jaakee goone si Maashaallah deemee bannaaf. Alex giiftiidha moo nama 5,000 wayiidhuma follow si godheeti? Wallahi nama 44. Dafa nama ol galee nama gadi hin buusan silaa komiin akka itti fufetti jiraatti fufuuniin dafa. Yoo sagalee koo jiraate baga gammadan. Kiiloo lama dabalee wallaahi. Kiiloo lama dabalee baga gammadan. Kanaaf irra akkatinii dhiisii jenneen nuyi. Nan kannase moo nan kannasumma dabaluu fayyadaman. Maaltu si rakkise magalteeffataa itti laayivii garran teessu? Waan sirraa miti bar wallahi.